قرارك تخافون دراتي نا إبسم قرارك يخافون درا أكمان بران جلماتين سرقة وابسي أكمان إنسيج أيان كافين قبو يا دخي خلنا نافين إبسم يبرد أيه رنا دي يا ده نكافي نكافر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يوم ده وتتغني جرو سنين جنة سلام ده تنيتان. أنا رقت لك بقرا كتامته بك كتير تسينارك كبدو سنين جنة. أم فنسي إيشتيني سندبرس. سلام ده كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان كمان نبي ميبا. أنا مجافنا دينغ دلاين قلتي. إسا غارة خيسة جرون تاي إسا غارة خيسة تاو جرون قلتي. والله يرو غارة خيسة تاو سن هتو تكنا مقدسيسا. أما مو إسا قونقو إنياني إسا وانتا كنتو إني والله بسكوت هنجراتا. أرانتا نخونو منسا خيسة قلي منسا خيسة تاو ساخوني هتو تكنا جمجي سيري سنجا. أكثر شيء كم جبت ده وصلت خينيا سينيس هيدو هاقلا تونتو نمتوكو معلومة نمو مرابي خورا دوران درسه اتعازه مو ستركا ديري كابو يوكين كان ستركا علمي نما تكو كابو يو هوباتو آته يو يادي يو سموتا نانفاكيسي يادي علمي نما خمو خانتو فتمان جيرو علمي نما خمين ليه مراتان انجيرو دانتا مراتي جرا أكا فد لبو يسرى دابو وكان كان أكفلو من ساخي سادبو أكايفين نمني أكفلو دابي أكن فين تهاسني كنافو وان المينا ما تكو يرو ألبو يرو غبو مالي بكا بو بيكا مادا ركضتما وان تو دابي أكن يجي دابي ونما جيرين يخنا قصتي كيو يسافول كتاتو ديدي غبو را تكو إسينغاس سن أصون تفتين أصو أتي يوكين مرات على نمني قارب بلوماري وان كان أصون جين سببا نمو ماتين نما تودان جيشو ilmina ma khamu waan maratee rakkoon isaa baramuu qabu yaada jechuudha qabatee dhufte tokko farratti haadha manaan qabu tanaaf manaabee jechuudhaan isinis obboleessa dhiiraa waan qabduuf hedduu rifattee jechuudha dhuftee alaana galchite hedduun galatoonfadha galatoomiin siin jaa. Kanaafuu kabajattoota hordoftoota keenya naaf isinis takka as dhiyaannee kophaa isiniif hin haasofne irra waa hundaafuu waan haasa'uu qabnuu fi waan ta'uu qabu waan isinii hubachuu qabdan haasofnaa yenneeti qophoonee dhufnee duraan dursee Jumaa Mubaarak isiniin jenna bakka geessan guyyaan irraa kun jimmataan oolle viidiyoo yeroo gallakkifamuuf hogaa yeroo nama maraa jiru kun jimmata asrii isinii maraa jirra achumaan waaleenaa waaleekum jaa isinis koomentirra nu barreessa saniifuu atis hedduun si dinqisiifadha hedduu galatoomiin siin jaa dhimma namni tokko obboleessaaf ta'u waan obboleettiin takka obboleessaaf gootu naa godhuu keetiif hedduun si dinqisiifadha fuula hordoftoota kiyyaa duratti osoo kaameeraa duubatti hin taane waan inni hedduu si dinqisiifadhu jira tana arraa dinqisiifannaa waan isii galateeffachuutiin isinii dhufe itti aansee egaa waan dhufuu qabu isinis yoo nu faana turtan waan itti aanu sadarkaa tartiibaan tartiiba aynee viidiyoo isinii gallakifnu waan ta'uu qabuu fi waan nu barbaachisu tokko godhaat isinii beeksisaa deemna isiniin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya isinis akkuma nu faana turtaniin isinii dhaama gama daraartuutiin isin dabarsa. Garuu ani isa kana duraanillee waan beekuu nan agarre gaara keessa galuu saasaniitu hedduu na gaddisiise itti dhaynaan garuu dhalaan ansiitaa jechuun sun hin ta'u ansiitaa hin jeeni bakka inaaf taatanaan jee maaliif jennaan waan na arkeen beeknaniif ansiitaa jeeni inaaf taatanaan jee bakka qabeen fidee asirratti bakka anammallee isaaf duuda bal'aan qabaa akka obboleessa kiyyaatti ilaaleetiin isaaf yaadee bakka gaara keessaa galchee ammallee duuba hin deebi'an. Akkasii jechuudha. Ati amma awwala gaafii takkaan sii qaba. Eenyuutu keessa kiyya waan hin hantee maaliif akkaan gaarii jiraachuu jiru eenyu asii himee dhufuu dandeessi.
Annan tokko na. Adda babaasanii si hima immoo amma dachaasi wajji dhuftanii mi gabaabdutti. Waan akkanaati osoo hin jiinuma mucaa ta'uu galchina jeesi fide immoo akkamitti akkasii fide mee hordofootaaf illee ibsita. Atis dhuftee rakkoo xiyya sana akkamitti hubachuu dandeessee jechuu barbaada. Akkanaaf akkasii jeenaaf hin himne bakka mucaa tokkotu akka gaara keessa jira yoo mee karaa dhalaa kanaan furmaanni dhufe yoo dhalaafatti haasa'ee yaada dhalatti naqate akka miseeti na fidee na finnaan kalaas achumatti nanis sibira gatteenyaa nanis furtuu teessitee ka. Taate akka ajaa'ibatti hedduu nagaratanii sinchaa. Kanaafuu akkasittiin kanaaf hin dhufe garuu maalummaa keessa hin beekne. Akkasuma obbolummaa san ilaaleetiin jala dhufe. Sirriidha. Takkanaati. Galatoomii. Maalummaa dhugaadhaa ilmi namaa tokko maalummaa dura namummaadhaanii waliin dhufa. Namummaan egaa waliin dhufeen booda maalummaa walii baraa. San booda gara maalummaa walii ta'e gabaree boodaan waan ta'uu qabutti dabra. Maatii walii dhibaran wal barsiisan waa hedduu jira. Kana hundaa'uu viidiyoolee takka takkaan dalaynee waan irra geenye akkuma gammachuun teenya gammachuu teessanii isiniin jennee jirutti jechuudha. Waan hunda isin hubachiisaa waan nuti dogoggora qabnu as keessatti koomentii irra nu barreessitanii yaada barreeffadhaa jechuudha. Bakka kanaa dogoggortanii jirtanii akkanaa miti wanni kana akkana ta'aa yoo jettan koomentii teessaniinis hedduu waan dogoggora keenya deebi'aa jirra. Akkasuma akkama jettu daawwattoota keenya akka nu faana turtan du'aan teessan hedduu dalaydee viidiyoo dachaa sanarraa maree gad lakkisaa jiru irratti hedduu koomentii amma jala deebi'ee egaa mana galee egaan ilaale hedduun isin dinqisiifadha. Nagalatooma Oromoo xiyyaa qaalii kan bahaa kan keessaa kan addunyaa guutuu jirtan warreen afaan Oromoo beekan hundi keessanuu isin jechaa saniifuu egaa waan ta'uu qabu hunda akka isin faana turru isinis akka nu faana turtan wal quba qabachaati deemnaa isiniin jenna. Mee daraartu hojjetu akka amma silaafuu hordoftoota keenya waan dho'isin hin qabnu hordoftoota keenya duratti waan ta'uu qabu tokko wal gaafachaa wal mareechaa tartiibaan deemnaa jechaa jirra hordoftootanis. Kanaafuu ati amma naaf eedamma sila karamitti deemuu qabna dura dhugaa akkuma jettee maalummaa waliillee hin beeknuu jette. Dura namni tokko namummaadhaan waliin dhufa jedheetiin jira. Gaafii na gaafachuu qabduu fi maama kun amma hordoftoonni fannisin na beekan maqaan kiyyaa Maamud Abdullatii fi guutuun isaa jechuudha. Abbaan gaafii deebii illee waan hin goone isinii anumaa isinii hima. Kanaafuu naaf eedamma waan godhuu qabnu tokko hordoftootuma duratti maalummaa kiyyaa fi karoora kiyyaa fi yaada keessa kiyyaa yaada sammuu kiyyaa walumaa galatti ejjennoo kiyya yoo baruu barbaadde hordoftoota duraan jira. Ani akka si galatoonfadheetiin jira garuu galatoonfachuu bira eega kunne waan gaafii na gaafachuu qabdu. Ejjennoo kiyya yoo baruu barbaadde waan mofeete na gaafachuu dandeessa. Ani carraa seeqaneetiin jira. Anamma asirratti waan si gaafadhu osoo hin ta'in anamma dalagaa irraa hin dhufe gaasan dalagaa irraa hin dhufe ammas tasgabbeessa alhamdulillah ni dhate sammuun ta'e bakka akkasii deebite garuu asirratti akka aadaa Oromootti akka aadaa teenyaatti akka shari'aatti illee dhugaadhaan gaaraa si galchee gaaraa si galchuu hiyyaaftillee na dinqisiifattee galatoome haa ta'u malee garuu akkamii ati akkamirra jirta yaada kee maali karoora maalirra jirta? Dhugaadhaa gaafii bareeddudha. Ani jalqabuma irratti bakkaan jiru sanii dhufeetu mana kana seenuun waan tokko siif ibsa. Gaafii guddoo silaati hedduudha gaafachuu qabdu tokko cufaa'uu jechuudha. Achiin afiddee akkaan mana galee nagaan uffata jijjiiradhee dhiqadhee boonee akka duraanitti akkaan deebi'u namni na godhee yeroo duraatiif amma ati egaan jechuu mana kiyya jibbe namni akkaan mana galu na godhe ati. Kanaafuu an duraan dursee sila osooniin an qaamni keenya simatu baate yookiin immoo naafee dhidhiinii kiyyaa beekee waliigaluu baate ani kaniin dhufee har'a mana kana taa'u miti. Tokkoffaa irratti yaada kiyya akka bartu tokkoffaa achumarraa yaadni kiyya ni baramaa jechuudha. Waan biraa immoo lakkaanii namni wal baraa deema. Akkuma coraa walii yookiin bifa walii baraa deemnutti keessi keenyaas baratamaa deemaa jechuudha.
yaadni keenyaa fi karoorri kiyyaa fi ejjennoon kiyyaas haaluma saniin sii galaa deema. Namni kun karoorri isaa maal taphamoo nama taphaaf deemu akkamii waan jedhamu adeemsuma keessatti sii galaa deema baraa deemtaa jechuudha. Haasawa namaa kan irraa waan hubatanii jira. Seeqaan ittiin qaban rakkoo qabu. Amma namni gariin isiin tun guyyuma itti fideenii gurbaa mana galchitee maal dhabdee faa namaan ja'a. Garuu an dhabee osoo hin ta'in. Maalummaa namummaa beekudha. Maalummaa obboleessaa wajjin dhaladhee waan hin qabu. Namni obboleessaa wajjin dhalatee halkan qooshaa daakaa jira. Kanaafuu an ka fedhee waan fedhe jee an sammuu ta'e tasgabbii argachuudha. Duraan dursitee sirriidha. Haa ta'u malee jettee namaa osoo hin ta'in namni yaadaa fi maaliin wajjin tasgabbaa? Yaadaa fi dubbatee wal mari'achuudha. Sirriidha yaadni kee gaafii bareedudha. Immoo gaafii ati reefu jetteef namni gariin amma fakkii hordoftoonni keenyaas jechuu danda'a yaada ati kaafte kana. Dhabdeeti isa gaaratti itti dheeyitee galchitee yookiin kaan dhiira dhabdeeti yookiin kaan immoo nama jaalatu dhabamee yaada jiru ibsitee na fakkaatti. Kanaaf gaafii guddoon qaba. Tokkoffaa irratti namni tokko namni sun maal ta'e maal rakkate jee dhaqee rakkoo namaa san baree dhiira dhabeen jaamu. Yoo immoo ana maraataa ta'uu duraan na beeyte dhiira dhabdee maraataa dhayite ni jedhan. Ana na hubanne akkuma ati reefu jette ana osuma huma waan kana naan hin ji'iin na fidee jette ati cittuu dhaquma hin qabdu jechuudha asirratti. Kanarratti namni yaada akkasii kannatan hin danda'an. Hin danda'an maaliif akkaataa itti dhuftee murteessa malee duraan nan beektu naquma hin qabdu. Guyyuma san na agarte sababuma saniin nagarraan amma na gubbaa dhuftan na kaaftanii na galchitan. Ka'ee galee naafeti waliin haasa'uunu waa'ee gartee ta'uu qabu waan fuulduraaf ta'u waliin haasa'uunu eegasii malee kana duraa miti. San dura osoo ta'e dhugaadha. Kanaafuu gaa hordoftoota kabajamtoota keenya namni isiin tun dhabdee gama kiyya dhuftee osoo hin taane laaltanii agartan. Cabaan qabdu, naafan qabdu, bal'aan qabdu, fayyaa jaanisii guutuu qabdi, shabaabaa osoo dhugaadha. Biyyaan baatan keessatti hiriyaan ummaa xiyyaatus yoo dhuftee numa heerumti. Innaayaa jechuun dhalaan rakkachuu miti. Ummaan xiyyaa yoo dhufte dardara akka kiyyaa kana shabaaba akka kiyyaa kana heerumtii jechuudha. Dhuguma rabbisan dubbachuuf biyya keessattuu biyya Yaman tana keessatti daa'imni ama 15 dhiirtii yoo biyya tana dhufees ta ilmaan 5 fi 6 qabdu malee hin fuudhu. Asitti dhalaan qaaliyan namoo rakkisha jenna. Sadarkaa qabdii jechuudha. Tan biyyatti bultii rabbiin hiriniiniif yoo akka tasaa dhufte bultuu harkachaa jirti. Maalayyaa isii laaltanii agartan. Namni tokko nama fuulumarraa beeka. Namni kun nama dhabumoo nama dhiira dhabumoo yookaan nama namni jaalanne waan jaamu osuma abbaan ifin himne fuularraa namni nama ni qara. Kanaafuu dhumarratti mee gaafii nati qabdu yookiin yaada qabdu dubbannee gama dhuma viidiyoo keenyaatti tala. Gaafiin qabu yaada kee kana naaf hin ibsine bara. Ayyee irra naadee yaada gaafii na gaafadhu. Garuu gaaraa si galchuu malee. Wanni haasofnee xumurre hin jiru. Yaada kee nagarre yaadni kee maalirra akka jirtu maaliif akka akkana taate malee karoora kee tokko fuulduraatiif na ibsuun. Karoora kee tokko fuulduraa akkumaan baran jilmaatti sirraa gabaabse akkumaan inni si jechee dhufe san karoora kee asumaanii itti fufaa waan ta'uu qabu. Ani duraan wanti mana na baase mana kana keessa kophaa jiraachuu dadhabuudha. Yookiin kaan ammoo namaanii sin jaaladha jeeni jaalala itti himadhu yookiin itti dubbadhu tokko waan namaa wal arkee hin jirreef ani gaara filadha hiriyootan kiyyaa wajjin haasa'uu dadhabee mana kiyya keessa jiraachuu dadhabee amma fakkeenyaaf namni bakka buluu hin qabne waan ala galuuf qabu. Bakka buluu qabu akka itti buluu dhabee yookiin kaan jireenyi kun nama wajjin malee kophatti hin ta'uu jechuudha. Jireenya kana jechuun namni ilmi namaa tokko wanti bultii ijaaruu barbaaduuf dirqama waan fuudhuu qabuuf osoo hin taane waan nama malee jiraachuu hin dandeenyeef waan ta'eef. Garuu asirratti gaafiidhaan qaba.
namni arraan turatti sikki jibdee dhalaa taatus si dawwala wajjin haasofte taa'uu mala wal arguun mala bakka si baay'lamtee sirra bilbila gati hidhatte ni jira. Injiru takkaallee. Injiru mee. WhatsApp irra jeesantee ilaaluu dandeessa. Na maaliif jette yoo jette aniin tun guyyaa san qofa nagarte anaa ansiitaa hin sinjee malee duraan na agartee waan hin beekneef gaafii tana si kaase dhufama wajjin. Rakkoon qabu gaafiin kee sirriidha. Ani namni akka jibees hin jiru namni itti jibees hin jiru beekaati nama tokko fuulumarraa ni beekta. Nama tokko yeroo namni kun namni naqatee dhalaa wajjin ni haasa'a moo hin haasa'u osoo nama dhalaa wajjin waliin naqatee haasa'u ta'e har'a ani qabee ala jiru sanii miti. Maaliif walitti hidhata shamarranii ni qabaa jaama. Saniifuu rakkoon naan qaqqabu. Dullatti takkaas taatu jechuun namaan haasa'u namaan walitti hidhatu yoo ta'e dullatti takkaas taatu waliin baratu. Sababa saniin ammoo waan hin dhalaa walitti ni dandeef waan hin dhalaa walitti hojii xiyye malee waan qabneef hidhata dhalaa walitti hin qabu. Akkasiin isin jaa asumarra dhaabna.